Afranqalloo hoggaa sun gaafa nuti biyya jirru jam'aataa ture. Jam'aata Afranqalloo abbootii keenyaa kan hiree lammeessaa generation lammeessaa jechuudha. Abbootiin teenya gurguddoon manguddoodha. Ammoo jarri dhaabe ijoollee isaaniiti. Gaa jabduu turte dhugumattuu hodduu wal gargaaran hodduu wal qarqaaran ammas hawaasa jabaa agartee kan hogguu aruusaa hogguu du'aa hogguu waa hodduu jiraate itti wajji dhaabbatan. Ammas magaalaa sun kan jaare Afranqalloodha. Magaalaa Dirree Dawaa namni hodduun hin beeku. Afranqalloodha kan jaare booduma gaa ummanni biroo itti ida'ame. Ummanni Awurooppaatis hogguu baaburri dhufe itti ida'aman. Ummanni Faransaa, ummanni Xaaliyaanii, ummanni Giriikii, ummanni Hindii, ummanni Arabaa. Gaa magaalaan sun oduma guddattee deemtutti itti ida'aman. Ammoo karaa guddaa waan guddaa kan taphate ummata Afranqallooti, Oromoo Afranqallooti dhugumattuu. So guyyaan sun guyyaa gaarii ture, guyyaa mirqaanaa ture ummata keenyatti. Afranqalloo Global Society jenneete Afranqalloo hawaasa addunyaa jenneete amata 3 dura dhaabne. Amma kanarratti dalagu jirra. Kunis gaa waan dhaabneef waan nuti taane agartee qiimaa teenya, identitii teenya, eenyummaa teenya akka beeynu, akka guddisnu, akka kabajnu, akka abbootiin teenya itti deemuu turte sunitti deemuudha. Ijoollee dhuftu tanaas fuuldura barsiisuudha waan nuti taane. Kanatti jirra gaammaan tana. Tole, waldaan Afranqalloo akka jaamaa jirutti gaafa jaatamoota keessa artistoota akka artist Ali Birraadha, akka artist Ali Shabboodha, akka artist Himeedha, akka artist Afandii Siyyoodha kanneen hundeessee hojii cimaa hojjechaa ture. Garuu amma wanni akkasii argamaa jiru. Akka sirni akkasii haaraan deebi'ee uummata keessatti dagaaguuf maal godhaa jirtan? Abootana gaafii gaafatteehu inuma hootana deebisuu feena nuti. Waan sinjaa maaliifi rakkina biyyatti argamtee fi jijjiirama argamtee fi namni gaa adda adda biyya faca'ee jira yookaan immoo biyya birootti qubatee jira. Amma uummata kana walitti qabuuf hawaasa feesisa. Hawaasa feesisa kana amma jaaruu jirra. Akkuma jettetti uummata baandii, uummata aadaa, uummata walaloo beeku, uummata barnoota isaanii beeku. Kana cufa waliif finnee waan dur qabaachuu turre sun deebifachuu feena amma tana jirra gaa. Hawaasa kana kan dhaabneef hayyuun isaa tanumaahu. Tole, amma eega hundeeffamtanii waggaa 3 gahuunatti himtee amma gaa wanti nuti argaa jirru waltajjii guddaa Dr. Ali Shabboo Awustiraaliyaa irraa affeertanii asitti fidaa jirtanii hojii akkanaa hojjechuudhaaf fuuldura Kanadaa keessatti yookaan Awustiraaliyaa keessatti, Awurooppaa keessatti, Oromiyaa keessatti illee karoora qabdu akka gaa namaahu pilaanni keenya kanaahu agartee asirraa eegallee gaa Ameerikaa amma kanaahu qopheessa bar hawaasa keenya. Gaa ummata Awurooppaatis akkasuma waliif fiduu ummata Awustiraaliyaa jirus ummata biyya jirus akkasumatti irra deddeemnee haa if qopheessan haa if jaaran agartee haa if beekan wal haa beeynu kan jedhu irratti agartee hodduu irra dalagu jirra ammaan tana. Kana keessatti aartiin Oromoodhaa akka guddatu tokkummaan walistoota akka cimu godhuudhaaf maal godhaa jirtan? Ammaan tana gaa bara agartee 3 dura nuti kan eegalle. Kanaaf arraan tana akkuma arkitu guddisnee deemu jirra. Dr. Ali Shabboonis as dhufuu isaa, Afandiinis as dhufuun isaa waan guddaadha nutiif. Maaliif isaaniitu karaa walleetiif sirbaan ummata Oromoo, ummata Afranqalloo biyyatti jabeessee haasee agartee akka if beekullee godhe. Tanaaf isaan wajji ida'amnee ummata birootis fudhannee fuuldura deemuu feena gaammaan tana pilaanni keenya kana magaalaa cufattuu bakka jiran
خاني ها إفجارا نوتي بلانك أمنا أكا اتفجارا أكا تديما خايوك أمنا هيرا في سيرك أمنا خنرتك إسان كنس ها إفجارا جنة بروفيسور اسماعيل عبد الله ده قالتهم يا تقومنا لا تاني قالتهم